Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kafuuni kabajamtoota daawwattoota Aashaa inda gadeertu akkam jirtan nu nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin. Daawwattoota keenya rawaa hedduun hojjechuutti jira akkuma isin argitan kana inni amma waliin dhahee bira tarii kuni keekii irraa hojjechuuf jechuudha. Daawwattoota keenya asitti immoo dhadhaabaysaa jira akkuma isin argitan kana maashaallah. Jedha isin jedha daawwattoota keenya asitti immoo ruuza bilcheessaatiin jira. Keessummaa nama akkaan kabajuuf akkaan jaaladhutu iyyuu na bira dhufaa jira. Yoo danda'ame nama viidiyoo naaf seenuu shinaa jedhan ta'e isinii seensaa yoo dangaruu anumatu hojjetee xumura jechuudha. Isin jedha daawwattoota keenya isa kana keekii hojjechuudha. Waa hedduutti godhee garuu yeroo sanatti viidiyoo waraabuu hin dandeenye viidiyoo waraabaa waa gizee qophii qabdu kana fa'aa bii jedha waan taateef namatti ulfaata sanumaaf hin jechuudha. Asitti kan immoo bukeessee kana daabboo tolchuudha. Asitti immootu akkuma argitan kana waxii lukkuu hojjedhee jira hojjetamee xumuramee jira maashaallah. Distii keessa gadi fagoo kan jiru fakkaata kaameraa akkana godha malee distii qixxeedha jechuudha. Lukkuu takkaa fi akkuma argitan kana killee waan sila barbaachisu hunda lukkuun maal akka xaaxaa qabdu sirriitti beeytanii alatti hojjedhee jechuudha qoraan irratti daddafee xumuruudhaaf kana fakkaata. Ruuzaa fi wantoota adda addaa ofiin irratti hojjedhee jechuudha. Daawwattoota keenya haaluma kanaan kunoo qophiin kiyya kana fakkaataa yoo danda'ameetiniin ka viidiyoo seenan ta'e keessummaa kiyya wajjin fa'aa abittinni jennee booda isin agarsiisaa yookaan immoo asitti illee gana allicaa hojjechuudha jechuudha. Daawwattoota keenya allicaa isiniin jedha dhiifama. Waxii biraatu hojjetaa jira. Isiniin jedha daawwattoota keenya kana fakkaataa qophiin kiyya akkuma itti fufetti jira. Haga ammaan xumuranne jechuudha daawwattoota keenya jaluma jalaa wanta hanqatan irratti hojjetaa jira. Goomman illee hojjechuu barbaadaa yoo kana qabu ta'e yoo hin dhaqqabne mootuyyuu isa biruma dabra jechuudha. Daawwattoota keenya yoo isaan kana daddafanii dhufan ta'e wal hubachaa bilbilaan yoo isaan gana dadaan narraa turan ta'e waan barbaachisu hunda jala jalaan jedhee xumura jechuudha. Daawwattoota keenya kana fakkaata qophiin kiyya kaarraa hin xumuramne ganaadha. Dhumarratti maal akka fakkaatu walii galatti bakka tokko isin agarsiisuu danda'a. Ganaa biddeen tolchaltiin kee ol garagalee akkana gaddeebi'ee jira. Biddeen illee tolcha inshaallah. Isiniin jedha daawwattoota keenya gisee akkana qophii qaban osoo namni nama gargaaree baay'ee bareeda. Garuu immoo kophaa kiyya gooddanyootti jallee hunduu nama hojii hojjetan waan ta'eef namni manatti argamu hin jiru hunduu fiigicha gisee ammaa kana fiiganiitu hin taane jireenyi mana oolanii haa ta'uti. Isiniin jedha daawwattoota kiyya haala kanaan illee hojii kiyya dhiisee dirqama qabu namaaf bootaa kennuun mana keessa fiigaa jira. Isiniin jedha daawwattoota keenya jireenyi biyya keenyaa kana fakkaatti akkuma abbaan jiraatetti jireenyi jechuudha. Daawwattoota keenya waan mana keessaa gisee ilaalu dasnu jedhaa nuuf hojjedhu viidiyoo akkana waan jettaniif isinii mara jechuudha. Daawwattoota keenya kana fakkaata amma qophiin kiyya hayyee daawwattoota kiyya asitti amma jechuudha. Daawwattoota keenya viidiyoo gisee qophii keessummaan dhufee itti isiniif dabala isiniin jedhe naaf hin tasaakkaanii isiniin jedha daawwattoota keenya. Haaluma saniin iddoo viidiyoo waraabin taasumallee viidiyoo seenu jedhanii namni keenya viidiyoo jechuun wanta ulfaataa itti fakkaata jechuudha. Daawwattoota keenya Itoophiyaa keessatti viidiyoo hojjechuu jechuun wallaahi waan ulfaataadha. Maaliif yuutuubii akkuma argite viidiyoo gadi baatee waraabdu maal narraa qabi siin jaanii osoo alatti waa hojjette amma bakkuma bashannanaa kanatti bakka namni itti heddummaatu ni jira. Garuu bakka namni itti heddummaatu viidiyoo waraabuun baay'ee ulfaataadhaan barbaadan tasuma kanaa jecha bakka namni hin jirre irratti siine waraabna yoo waraabde immoo bakka namni jirutti maal hojjettan akkana bakka hundus malaalu isiniin jedha daawwattoota keenya. Asitti immoo gadi dhachuuwwan mana rifeensaa goree rifeensaas gisee sirreeffatuudha. Viidiyoo kana keessa seensuu barbaanne garuu eega seene asumaan laalaa isiniin jedha daawwattoota keenya mana rifeensa biyya keenya keessallee kana fakkaata. Viidiyoo laayikii gochuun irraanfatina keessummoota keenya geessinee amma gara qophii dhuunfaa keenyatti deebinee jechuudha. Daawwattoota keenya silaa qophii san laaltanii baay'ee natti tola garuu mootu waan olii gadi jala fiigaa oolisan isaanii fi waan hunduuyyuu alhamdulillah waan isaan dhufanii irraa gammadanii deemuudha malee dirqama viidiyoo waraabuu miti. Isiniin jedha daawwattoota keenya kana fakkaataa viidiyoo laayikii godhaa isiniin jedha aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti kana laayikii nuuf godhaa. Qophiin kiyya hin xumuramne qophiin bashannana ijoollee dheeraadha. Achumaan laala isiniin jedha warri mootuyyuu biyyi kee eessa jettan ani biyyi kiyya iddoon dhaloota kiyya roobee arsiidha bakki mootamu jiru adaamadha. Warra haaraa dhuftan tuna gaafata malee kuuliin akka beektan ni beeka. Warra haaraa dhuftan illee asumaan baradhaa warri mootii amma gana haaraa dhuftan viidiyoon keenya isin jaaladha jechaa jira gurbaan gadi bira jiru kuni gadi mootii isin agarsiisaa rama akka inni isin agarsiisu haa caalu maashaallah caalu. Daawwattoota keenya shaamii jaacaalu irraa qaba inni mootuyyuu inni jaaladha jechaa jirra fakkaate inni
akkasiniin jedha daawwattoota keenya sagaleen jira cacataa qaba waan ta'eef irraa balleessee asumaan immoo iddoo bashannanaa qophii ijoolleetti itti fufe jechuudha daawwattoota keenya warra haaraa gara chaanaalii kiyyaa dhuftan isiniin iddoo jechaa jiru addaan kutee subscribe gochuudhaan viidiyoo like gochuudhaan keessa gasseenaa wantoota waa hedduu argattan jechuudha viidiyoo keenya keessa duraan piraanki adda addaa tapha ijoollee sarpiraayizii waa hedduu amma gara biizinasii bichaatti deebine malee duraan tapha adda addaa hojjetaa turre ilaala rayyaan akkatti kufte isiniin jedha daawwattoota keenya kana jecha waan barbaadan laaltanii ittiin boharuu dandeettanii amma mootu warri sa'aatii amma kan meeshaa barbaadan nuti baay'inaan meeshaa irratti hundaa'aa jirra waan ta'eef karaa WhatsApptiin kottaa lakkoofsa bilbila kiyyaa duwwaa 977696650 jechuudhaan lakkoofsa bilbila keenyaa qabattanii kallattiimaan waan barbaadan kam ajajachuu dandeettanii asirratti waan isin beeksisuu barbaadu waan barbaadan kam ajajachuu dandeettanii eessumallee isin geessuu dandeenya yeroo jennu nam tokko akkamitti akka hubatu beektani natsaa deliverii waan jedhu san akkasitti hubatanii natsaa osoo hin taane adaamaa keessa yoo ta'e bilisaan isin geessinaa uummata akka kifiyyaa isinirraa barbaadu tokko hin jiru garuu adaamaan ala yoo ta'e kafalattanii nummootu mana keessan irra isin geessina gatii meeshaan itti keessan itti isin fe'amu isinumatu kafalataa nummootu iyyuu waga mana keessanii meeshaa keessan geessine alaafinnatii kennan gara warra keessanii isinii tarakkamna jechuudha daawwattoota keenya akkasitti akka hubattan isinirraa barbaada wanni inni biraamoo wanti isin yeroo hedduu nu gaafattan meeshaa kana yoo isinii binne meeshaa kana yoo nu bittan wanni isinii kafallu maalii warri jettan homaa wanni isin nu kafaltan hin jiru mana mukaa ofii kennaa qabna meeshaa ofii kennaa hojjanna wanti isin nuuf kafaltan tokkollee osoo hin jirre meeshaa keessan nurraa bitachuudha wanti isinirraa eegamu jechuudha daawwattoota keenya nuti meeshaa keessan kallattiimaaniin gara maatii keessanii isiniif tarakkamnaa jechuudha galee ofii kiyyaa fudhadha warri jettanii uummata akka rakkoon hin jiru haa gaafa isin galtanii nu bira ture gaafa isin galtanii mootuyyuu fudhattanii gara mana keessanii deemuu dandeettan isiniin jedha daawwattoota keenya share like subscribe gochuun ammallee irraanfatamin isiniin jecha qophiin ijoollee akkuma itti fufetti jira isinillee yaada keessaa wanta akka isinii deebisuu barbaadan komentii naa barreessaa ani mootu yaada keessan tokko tokkoon gara WhatsApptiin isinii deebisuu osoo hin taane asirraan qabadhee isinii dhufa warri gara WhatsApptirraan akka isin keessummeessan barbaadan warra meeshaa barbaadan qofa achiin dhuftanii yaada keessan naa ibsuu qabdanii warri yaadota adda addaa akkanumatti hin jiraame waa'ee biyya keessatti raawwanni gaafachuu barbaadan jiru asiin koottaa isiniin jedha. Dhiifama daawwattoota kiyyaa jidduudhaan namni addaan kutee kana fakkaata daawwattoota keenyaa har'aaf viidiyoon qabadhee isinii dhufe kana fakkaata daawwattoota keenyaa share like subscribe gochuudhaan share like subscribe kana kadhaa isinitti baay'isee jira garuu daawwattoota keenyaa sanii jedhee namni share naa godhaa jirullee tasa hin jiru alhamdulillah subscribe namni amma haaraa dhuftan godhaatumaan jirtanii galatoomaa warri subscribe naa gootanii viidiyoo kee ilaalaa jirtan isin jedha daawwattoota kiyyaa warri maamila kiyya taatan immoo video like godha warri nam tokko fakkeenyaaf osuma video laalee jechuudha screenshot irraa godhatee akkasitti natti akka ergu jira meeshaa screenshot irraa godhatee osoo like hin godhin osoo subscribe hin godhin nama natti ergu jira jechuudha daawwattoota kiyya eega laaltan eega waan isin fayyadu ta'e screenshot irraa godhattan anaaf immoo video like yoo naaf gootan na fayyada waan ta'eef like naaf godha isiniin jedha daawwattoota kiyya walaa jajjabeessuun walaa gargaarru warri immoo haaraa dhuftanii yuutuubii akkamitti banannaa akkamitti hojjanna jettan Abdullaab jedhaati sarchi godhaa warri ganaa uummata akka hin beekne warroonni barumsa afaan oromootiin sirriitti barsiiseera jechuudha Abdullaab isarraa laalati waa hundaa baradhaa yuutuubii keessan banadhaa haala saniin hojjetadhaa isiniin jedha daawwattoota keenya kana fakkaataa amma gara xumuraa deemee jira daawwattoota kiyyaa amma xumuratti gahee jira waan ta'eef assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.